ingilizenya mani inni dakka farsu dhugeen beeku ishee illee fayyadameen beeku 100% nama kana jaartii osoo hin ta'in jechuun gaanuma tokko jaartii jeetumaan nama ingilizenya sirriitti biraalleetu isaan sanitti akka isaan sagaleen afaan godha gaarii kamiin jaarti. Yaadlaanii turtee yoo ammaan sanitti dabaladhu. Yaa dhiisti kamaan deebisanii dabaltu wanta kana gargaaru hin dandeenye fira dhiisi kamaan. Alcohol is for Islam ni haram. Okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Fayyada video berat di video da episode awal channel nya harus subscribe guru degatira sini jala. So, yo kana kemale sin raban nim beha kana manu de bitani. De bitani andu fina akaturtani warun jetana dura mal akaturtani mali visini maali turum stillu kuni maal taatanii akkana baddanii isin dhabne isin yaanne isin barbaanne namoonni oddooni keessaan barreessanii akkasuma akkuma absi piraank nu godhetanii namoota hedduu jira garuu dhiyoo kanattuu isin irraa banne nin beeka asoollee wallaallee gaa akka isin ansan na godhan nin beeka ansan na godhan jedhee yaada gisee waan ture tokko namni waan beekurra irraanfachaa dhufa. Akka isin jaga isa kam jettu ragaa isin fayyada arrantana video takka wadda jira video Somali tanii deebinee tamaka wala garuufi akkasuma akka hin banne fi video takka wadda jira videon idea prank ida obse prank godhu deema arrantana bilbileetini amma gaani beeytan ifaan dhaamsi malee nu biraa guyyaadha ifa wana keessan jedha malee ifaan ibsadheetiin magaalaa deebisee nu biraa guyyaadha sa'a lama jechuudha guyyaadha amma otoo isin I think Afrika amma saan hirriba geessee jirti hora saa kudha takkaati halkan saa kudha takka jirra maantana Afrikaadha so sifin bilbila jeenitiin ture maantana alaan ture dhufe sifin bilbila jeenitiin ture so amma bilbilee fiitiin waan ishitti ma yoo tana akkaani biyya kanatti gisee hojii dalagaa deemtu gisee dalagaa takka seente sometimes wanni si godhan drug test yookaan ammoo wanni alcohol and drug test nama godhan isin galtee namni kun farsoon dhugaa yookaan ammoo drug adda waan akka shishanii fayyadamaa jechuudhaaf silaaluu fi biyya kanatti testi nama godhan achiin deemuu deeme jedhee kanatti meetiin ture ammaan tan ammoo ishii daboleetiin itti hima so idea kana itti fanii godhan jeetii yaada waa hedduun ittiin dubbadhaanii haga dhumaatti na hordofaadhaan isin jaa sawana wajjin turaadha ni bilbilaa fi waan isin jettu jedha keenya. Hello. Habib. Oye. Ma عرفت؟ أنا تفتكر. هذا خران دي مجرم يا مكسني خير فيكم أنا نسيني تكره وباسم نام جيجرده. أكشيتين ترى ريفوري. نما بران جرام يقابر إدلة أشين ترى so nama jualan tu lepas bukan siapa majetin nama kita jah so untuk nanya ni segala Ma? Mesti kalau bindu kalau siapa makan testing dia majeh kawan ni orang drug test TV alkohol dan drug test sinje sangka kawan ni orang first shot TV hasisha san aci dah kita bukan dalaga san aci dah kita jangan fitar deboda amma weekend di kana mana kasihan ni kasihan itu mission ni arke email kasihan lalu email liman jani beita shakamte jirta tiwanin kuni duran duga turte kamu asisha spia shiwani le faida ma turte mana so bolje Laki ya, anu ber, na jaya bujira ber sihim vita, ay, akamiti antaka first tuge simbeho, wala kashelle faide membeho, jetin karakare mede, karakare ti na ay bo na ashite. No email a message email a wani berresi fiture guys, an automatical lama de bisambeta wani apin santi wani automatical ami, waka wajina hase raga fitet du khotu nanjan nama sibeho. Mede
jaatii seeraa jechuun egaa ni beektaa egaa nama wajjin qabdu nama waraqaa wajjin qabdu nama sirriitti beeku nama hunda namnis beeku jaalatteeti beekte. garam sila dubbiin aayaa mi'a seeftadhu. San qabadhu ragaa fidadhu naan jaa ragaan sun maal seetaa siitiitu amma ani 100% ragaan hin qaba isiin jaartiin teena beektii fidensii waan jiru hunda isiin lafa kaa'uu dandeessiin jeeni waa bifa waraqaatiin osoo hin taane yoo isummaanuu sagaleedhaan ka tee yookaan silkiin nu qunnamtee yookaan voice nu keessee si amannaa waan naan jaaniifi amma barnaa biraa gallaan si bilbilee ati amman tana jechuun gana beektaa gaati na beektutti ani takkaa farsa sulgee hin beeku diraa kallee fayyadamee hin beeku. Kan taate wayyaadha daa'ita dhibii kabe awwaana waan biroo jechuu dirti seefar akkasitti jibiidha dubbiin. Ati amman tana ingilizanyumaanii inni takkaa farsa dhugee hin beeku ishiillee fayyadamee hin beeku 100% nama kana waggaa dheeraa wani wajjin adda beekuu fi abbaa mana kiyyaatii waan akkana hin fayyadamuu jetteeti ingilizanyaadhaan itti himta jechuudha. Saniin fuudhee dhageessa dhaqee sagalee naa keessa yookaan immoo voiwwan silkii mataa irratti qabdee yoo asiin sirraa waraaba silkii biraatiin akkasitti naa kaa'uu dandeessa. Hayi kooyi maal dalagan akkana nama gaafatan ati guyyaa san maal nan jette guyyuma sana dhuma hin jenne. Yaadeetiin ture giseen dhaqee akkasii guyyaa sun dhuma jee dhaqeetiin. Egaas egaa takka dhiigayoonni maali fincaan sirraa furaniitii san booda silallaalanii maal jaanii egas booda deebitee bare wanni dhuftii rizaaltiin amma torbaan dabre kana laast wiikii kana firaayidee dhuftee firaayidee kanarratti ani gaa dalagaa irra hin dhaqee firaayideen deemee saniif of kiyya ture har'aan sana imeeli harkee dabalan sanii itti barreessin ture nama kana automaatikaalii wanni isaatiin na deebisu ture infidensii qabadhu kottu nan jennaan gabaru dalagaa waan hin qabuufi akkasitti infidensii na qabdee dhaquu fadheetii irratti gaa akkuma taa'e ta'eeti amma mee ingilizanyumaan asumaanii silkii jetaan isirraa waraabaa fedhe. Babe. Hello, my husband is jedheetiin eegalam. Tumbar waan nama kabachiiste miti ilaala ammaati. Yoo waan akka nama Silana bochiste rabbi keessa dadhaati mee ingiliffaan naa'e miti kan isaan hin jedhan. Amma giseen si midhagaan ka already barani waraabuuf hin deema amma laal hay wanni isaanii keessatti harkee kuno linkii kanarratti waraabsisaa sagaleedha amma kuno gisee email seenu linkii kanarra waraabsisaa giseen qaqqabee press godhee ati haasoitu yoo isaan kaniin siinaa dubbo dhagaani kijibaa waan na godhaniif ammaan tana dalagaa tanarraa faayir na godhuu danda'an saniifuu atummaan beeku akka taateetuma ingilizanyaa kana nagas qofa naa jechuu qabda please. Waan tun dalagaadha gaayiti beeda dalagaan zamanaa nama faastar kamutti hin jirtu. Dura jechuun akka misteekas dalagee booda wanni hin jenneefi osoo hin tuqin dura ati naa himiti kan isaan hin jedhaane rakkoon qabu. Misteekni rakkoo qabu. Misteekaa miti jedhama mala misteekni wanni takka wanni dhufaan jedhu si saradhaan namni Afrikaa jiru hedduu ingilizanyaa keessatti perfeektii miti waan jaanii waan beekaniif waan nu harkanii waan ni jaanii fi hangaati irraa dubbatsanii isaanuu ni fudhatan saniifuu ati haguma dandeessuun haguma irraa beeksaniin keetuma shanan sanii mee pilees narraa siradde. Ingiliffaa kiyya fattaru feetamu ati maal irraa feetamee rabbi keessu taate. Yaa bee maal nu banne maaliif nanan taraddaane awwaanni asoo jiru maal isin galuu sadi wayi maal taasisa? Giseen waan takkisitti aanastaan godhu kan koofliin gaa maali? Taayimii westi godhu jira mees taa'e waan dhugaatii sitti muudhaan maal taasisa? Ati taranuu har'aan kolfeeyyuu wallahi. Lakkii barka anamma as kaniin taa'u jiru kan waamee godhu jiru qabu qabu kaniin boruuf qophaa'u qabu si galte taayimii westi godhee kanis wajjin waan kan sitti asoo jiru akka ati falnaa keessuu miti maali boru kanaafuu barbaadda maali dalagaa kan dhufu feetu. Faayidu ballooliin kaa haayilola maalti fide? Haya ati amma ingilizanyuma waan jette jeeti an san waan waraabaati pireesiin godhata fi wanni sagalee waraabuun eegala. Ambar wanni siin jedhe siif hin galle. Ani aasaa keessa gurguruu danda'a. Osoo bakka sana hin tuqne
dura waan jedhee ati dura ja'iitii hee listen me dura ati ja'iitii erga jetti booda waan ati san yoo isiin rakkina qabaatte anatti deebisaa yeroo isaan dhageessan because isiin akkanaa jeetiin waan jiru san adda baasee itti hima waan rakkina qaba kun moo maal naa kun barbaanneeti moo fedhiin qabdu ay akkan jedhan ayyee kos gaawo ati fedhiin qaban laaleeti na bira dawwalee onni jaamal qaba nama bira faani jaartii biroo qabda jaartii osoo hin ta'ini jechuun gaa nama tokko jaartii jeetuma nama ingilizinya sirriitti biraalleetuma isaan sanitti akka isaan sagalee na kaan godha gaarii kamiin jaan yallaanii turtee yoo ammaan tan itti dabaladhu kalas silkii maa cufti beera biyyaadha koo isin waan akka hin dandeessanii gisee waa isin cinaa qabanii dubartoonni kun maaliif akka garaa tattatanii aartan miskiina wallah ay beeb maal isa hay maaltu wanni kan nama taalchin jirti qoy osoo nam fardi jiru osoo waan fardiitiif sitti haasoo jiru fardiitiif waan dhalaa biraa naani sitti dhufta naa daddaaqe san barbaada daddaaqe ati wal akka isiin hin uumamnee fi misteekii kiyyaan dammoo akka dalagaa san dhabdin fedhu misteekii wanni jaamaan jiru siin jee anaa si sirreessiisa waan dandeessu naa daddaaqe sanumaan si barbaade maali wanni silkii cuftuuf amma bakka kamiyyuu hin daaku deemeetiin barbaade deemi barbaade duuti kasaa kan gilfa isaasi faayin mataan jabaatiin meena siin jee dhageessee inni mun jedhe barin jedhu jarri kun dhageeffachuu danda'a sagalee duraan ani gartee si wajjin tikijii sagalee na keessu fa'aa sagalee waliin fakkaanne booda ammaas wanni tun waan biraan fiddi faranjiin kijiban beektu ni sagalee manni adiin kun siriyeesii malee qalbii akka keenyaa kana kijibuu kanan beekan. mataan gadaa deebi'anii kan dalagaan isaaniitiif isaanillee. mataan gadaa deebi'anii ati amma si bira qalbiidhaan ammaan tana waan naa goote ni gootamu maayi wanni waan jirre haasoftu. Dhagaa silaalan deeshe dhuftee arrabsitee akkana baasa barbaadde akkana dalagu barbaaddu. Meeqa kaffaltamati. Maal? Ani ingiliffa isaatti dubbachuu. Garuu maaliif hin hubanne? Hayyee galatoome dhees ciao ciao niin aarsaa usaa isin darannuutu niin aarsaa. Maali gaa dhiisti gaa maal deebisanii tokko wanta kana gargaaruu hin dandeenye fira dhiisi haa maali. Wanniin kofluun jirtu jee. Ayya sagaleen qabin eegsiifin hima. Haanaayim. Hi. Hi, Mit. Hello. Wife. Wi-Fi mo wife. 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 So Ipsu is my husband. Alcohol is for Islam ni haram. So, okay, good. Yes. Wan bareeda amma kun. So alcohol is haram. Bes kalas. Don't judge me. Don't judge my husband. My husband is alcohol. Bobby, maaluma garuu maali? Hamma hangana akkam jechuu dadhabdeeti? Afaan Oromootiin illee haa jettee ittiin himtu akka isaan hiikkatanitti afaan Ingiliffatti. Sodaatti beekargoonni akka jedhaniitu hin jirtu barka jaatti galti deemsa sagalee ishee waraabinaan hin jirtu bar waan addunyaa irratti akka hin dhaga'ini moo kan aadaa tanattu siif adda sitte. Anaaf bara addanatti taate aladaan tun biraa adda taate sanii fi waan kana kana gaafachuu eegalanii. Amma ayyee bas amma ni gammoojji si dabal.
Nama itti garuu anuu dura viidiyoo waraabu jira sanuma piraankiin si godha jeeti yaade waan sirriitti na yaattuun seene waan agana dubbattuun seene. Amma kun piraankiidha. Viidiyoo waraabu jira yuutuubii fi. Viidiyoo kana deemachi waan akkana poostu godhani. Hayi. Ingilizanyaa keetillee uummanni kun haadha goo maal ennaani namni fuuldura kanarra dhufu deemu gisee. Ingilizanyaa is Ingiliffaan kiyyaa perfectidha. So. ABC illee nama gara hin dhiisinii gaarii miti. Ibsa I know to talk another people is my English is down. Daawwanidha mee? Dhuga. Akkasii assalaamu alaikum jedhee viidiyoo takkaa YouTube waraabnee beeknu xarra waraabee jira viidiyoo takkaa. Ati qal'atiin dhugaa viidiyoo waraabu jirta? Yes. Maal jettee? Arraa kana na godhanii mee obseeyyoo kana gargaartu taate ingilizanyaa siitiin akkasii na gargaartu laallaa jeeni tumaan dawwalee akkumaan siin jee kana uummatatti illee itti himee akkama jaartintiitu na gargaartu laalla jeeni kunoo ati dantaa keeti qilee haadha hiixumnaaf naan jettee lagummaan teetanuu. Haa ati dhukkubshaa fi jaaraaf jirta beeku. Amma salaamu alaikum jeetiif ta'uudha. Maal jechuun? Ammoo maal fayyadamee natti iftatti yoo dabtee nagaa fayyaa qabdanii naam jettee iftatti yuutuub irra laalta viidiyoodha dhumatti wanni biraan jiru. Islaam kun piraankisii taate islaam kun piraankiidha jettee poostu godhuu deemta? Piraankilee tajaajiba fanii. Kana poostu godha achi booda sitti hin garsiisa booda laali. Akka dalagaa sana dhiistee galtee raffisuu godhaan si hime. Hayyee chaawaa galatoome. Akkasitti naayimmoo keetiif galatoome uummanni haa dhageeffatu faranjii miti. Nagattee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jedhe. Eenyu baanta? Assalaamu alaikum jedhin jenne. Akkasii miti namni akkam jettan nagaa fayyaadha namni illee itti fufsiisee sirrii guutuutti nagaa nama gaafata malee akka hayyaana. Bar viidiyoo poostiin godhamtu moo hin godhamtu ka jedhu ganama miitingii teenyaa baraanaafati. Sangana duba deeman kan jalatti hawaasatan nagayetti. Okay. Ciao. Galatoomi malee deematu. So guys, yaaleetiin ture waan isin qofatun seeni wayi waattuun seeni duraanii mi akka uumajeetiin jaanii itti waan isin tiraayii gootu seeni maa tiraayii gootee jirti hoo. Viidiyoon kiyya har'a kana fakkaata maaliif ni beektanii? Baduurraa dhabamuurra namni jiran yeroo gara asitti hedduu biizii dhaqanii beektanii diyaaspooraa eega taane kana haalli hundinuu biizii taane jirra biyya kanatti 24 hours keessa baqqatuma sama saddeet qofa boqonnaa qabna isaa saddeet tarrafnu san malee. Gisee taanii gisti ganama dalagaa deemnaa galgala dalagaa deemnaa san gubbaadhaan isnoo jira isnoo jira qabbanti qabbanaa miti biyya kana. So warri duraanas ture baranammaa naga qabdii hamtuun hin jirtu bareedan hunjaa. Nutinummaan nu du'a taatee jirti. Biyya jaakkata lama wal gubbaan kaatanii xiqqollee sitti roobne gisee qabbantii maayinasiin 20 ol dabarte. Biyyuma ajaa'ibaa dhufnee soo gaayisii viidiyoo kiyya haraana fakkaata. Akka xiqqollee taatee seexa warra nu yaadatti nu baataniitti bohaartan abdiin qaba viidiyoo kana haga viidiyoo biraatti wal deemutti nagaa naa tura. Bye bye guys.